odoon as fedhee ta'e waan ba'aa jiru kana irraan oolu asumarra tarree waa maraa waliin dubbanna dhiisii homa takka wanni ati jettuun jiru tasgabbaayitii kootuti ol deebi'ii obboleessa keetii waliin. Wanti uummata kiyya wanta viidiyoo ba'ee fi waan tokko sitti dhaammachuu dhufe amma sirra deddeebi'ennaa madha. Taphni isa baranaati miti. Ummanni haqa humna kootii ijoollee keenya jalatti reebaa ture amanta tokko waliin beekna. Akkuma obboleewwan keenya jedhanidha. Haa ta'u malee gosiin isa baranaa kanaa hin jiru. Ummanni jabaatee jira. Ummanni jabaatee jira deebi'ee immoo ummata qofaa miti. Ummanni harka keenya keessa jira. Abadan itti yaadamnaan ummanni takka nu mootee hin beeku. Ijoolluma guyyaa lama lamatti qabatanii ol ba'aniidhuma injifataman malee itti yaadameenaan ummanni suni ummata nu mootu miti. Haa ta'u malee obboleewwan kiyya qaqqaalii kana jaallattan hundumti keessaniyyuu xiqqoosii warri soddaa itti makachuutu irriba na dhorke. Gaafa digdamaati taphni yoomii kan jettanu gaafa digdamaati. Yoo dadhabe malee ta'uma tokko moddeellee dhaabuu wayya malee please dabarsitanii itti nan kenninaa uummata sanatti. Ummanni takka maqaa jala waan hin beeku na beektu kan nama saba namaa dhaqee tokko miti saba namaa kana dhaqee hin turneef immoo akka jarri saban jaalladhu as deebi'anii hin turneefi lafaa ka'anii saboonni keenya sablammoonni keenya nu waliin dhaabattanii uummata Eertiraa wajjin siyaasa waan biraatti keessanii galchaniiru. Viidiyoo of jalatti sheer godheen jira ilaaluu dandeessu. Kanaaf haka dandeessanu profaayilii tapha kiyyaarranaa kaadhaa uummatatti naa himaa an kanan barbaadu ammas taanaan injifachuu malee maallaqaa miti. Maallaqni hin dhufaa hin dhuma. Wallaahi ana biratti maallaqni waa tokko miti rabbii konnaa argaana. Wallaahi kanan borsaa keessaa hin qabne kanan kana malee qabu boriif jedhu baasee namaa kenneen beeka. Rabbiitu na beeka. Sini galee liibeelii keenya kana laala miira keessa nama galchaa. Yoon dikka miira keessa galee Oromoo jedhee waa dubbadhee jiraadhe hin beeku. Kanaan achi an Oromoo galatoomaadhaaf yoo Oromoo kanan jedhu galatoomaadhaaf yoo ta'e malee takkaan Oromoo jedhee arrabaaf fayyadamee beeka jedhee yaadu yoo kadharraa viidiyoon jiraate naa ergaati an qullaa kiyya dhaabadheen Oromoo Isaa miti bara Mubaaraka yeroo baay'ee namni asirratti wal lolu soonni jedhusi ijoollee Oromoo kana jedhan si galee ijoollee Oromoo kana jechuurraa fakkeenya Mubaarak kana jedhanii yoo qajeelchee namni dubbate maali yoo Mubaarak mo'amellee Oromoo mo'ame jechuurraa Mubaarak mo'amee jira yoo jedhanii maal isa kana mo'anta dubbadhu maali beektaa kun amala ilma namaati. Amalli ilma namaa maali sila dubbadheera lan deebi'aa dhiifama naa godhaa warra sila jirtan ilmi namaa yeroo waa argatee sooromee bakka barbaadu yookaan biyya barbaadu ga'ee bishaan xaaliyaanii ce'ee akkasitti Liibiyaa seene yoo masgeenye salphaatti bana ta'ee muuziqaa bira ta'a. Sini galee rabbii isa ceesisee bishaan sana Liibiyaa keessa isa baasee bishaan ceesisee sitiziinii dhaqee yookiin Ameerikaas ta'u Awustiraaliyaa Kanadaas ta'u bakka tokko ga'ee rabbii isaa sitiziinii kennisiise dagatee sini galee obbolaasaa xaaliyaanii tu deemanu bishaan keessatti dhuman kumaatamaan ka'u emmeniin dabarsaa ture jarakka Muwaaz jaartii fi intala jarakka obboleessa keenya haadha ilmoo obboleessa bakkatti dhabe san 2015 yaadattu yoo ta'e sini galee kana daganneeyyi rabbii tochi keessaa nu hambisee Faransaayin nagee paaspoortii fudhadhee sitiziinii fudhadhee nama na godhe rabbiin nama na godhe jechuu dagateeyyi muuziqaa yoo masgeenye salphaatti isa jedhu balatee bira taa'ee bu'a. Lakki namni humna isaatii waa tokko godhachuu danda'u hin jiru. Hundinuu rabbiin biraayi. Sini galee kanaaf amala ilma namaa keessaa wanni dadhabame waa lama waan taajjabee qaba. Tokko ituu waan dhufu hundarratti utuu akkana goone utuu akkas ta'e akkas hin ta'u ture kun ilma namaa biraa hambisuu hin dandeessu. Lammaffaa isa nammana jedhe. Akkas baraa keessa deeme bishaan qaxxaamure xaaliyaanii keessa jalama taa'ee jarmaniin jee tokko taa'ee achi immoo miliqee poolisiin aduuka fiiddee Faransaayiin galee akkasitti akkana ta'e jedhee of faarsa ilmi namaa kun amala ilma namaati jijjiiruu hin dandeessu. Si galee
rabbitu kana naa godhee kana daganne kanaaf rabbi yoo nutti obseeyyu rabbi takka naa godhee kana hin beenu kanaaf ilmi namaa yoomiga kan inni yaa rabbi jedhu yaa rabbi xaaliyaanii keessa na baafte yaa rabbi jarman keessa na baafte dhiiseeyyi ana tokko kanaaf godhee akkanatti anas ga'e jedhee gaafa immoo achumatti paaspoortiin ilkaa fuudhamee waa balleesse yaa rabbi jechuu eegala gaafa immoo waan nyaatu dhabe yaa rabbi hadha immoo wanni nyaatan iyyuu hin jiru gaafa xiqqoo sii mataan dhukkubdee lafa ga'e yaa rabbi bakkuma rakkinaatti namni nama waammataa walumaa galatti jechuudha yoon dogoggore noof golcha bakkuma rakkinaatti namni nama waammata waan ta'eefi anis akka nama tokko yaa Oromoo koo naa dirmadhaa hon jedhe rakkoo qaba jedhee yaadu yoomni yeroo biraa Oromoo hin yaadannes Oromoodhaaf hin yaadnes yeroo rakkadhe namni yeroo rakkate iyyuu rabbiin waammataa hoo Oromoonis ilmaanuma namaati yeroo rakkadhetti yaan Oromoo jedhe sheemii qabu aan akka nama tokko Oromoodhuma kanaa warri jedhusi akkasitti yaaduuni Oromoodhuma kana yeroo jedhamu nama 100 hin taane nama 1,000 hin taane nama tokko nama lamatu ka'ee wallahi sila yeroo asitti kirkiree ture ay Oromoo jedhee Abiyyi ay Oromoo jedhaa ture ijoollee kan wallole nama lama kan waamamaa jiru Oromoo hunda kunis waanuma baratame keessaa jedheen gabaabsaan gara kootu waanuma baratame taanaan afaanuma lamatti nam tokko namni ni beekamaa TikTok irra ba'e ay Oromoo kana jettanii jedha miti ma namni tokkitti suuraa isaa gad deebisee arrabsee jennaan kanaaf kan akka yaada kootitti yaadni kiyya ilmi namaa yeroo malakkatee waa yaadata yoo dhiqqa ergasiis hin dagannee amma isin yaadannee akka sabaatti nu biraa badhaa yaa Oromoo jenne gara kootiin noof gochaa dhiifama naa godhaa obboleewwan kiyya. Maal seetan namni keenya kun yeroo baay'ee yeroo asirratti wal lolu haadha nama arrabsaa haati Oromoo kamiyyuu haatuma Oromooti sigalee nama hundaafuu haadha Oromooti. Haadha nama akkasitti biyya keessatti qoraan duude baattee nama guddifte kana wayita asirra taa'anii arrabsanii suuraa fa'aa gad deebisanii haadha nama arrabsanii isinis waan kana akkamitti ilaaltan mubaarakati. Dhiisi obboleesso namni barata maalu tokkoffaa namni haadha namaa tuqamuu jibbu keessaa tokko anan ofiin jedha malee garuu hundi keessan iyyuu haati keessan rakkattuu yoo taates yoo naafa isii lafa lafa gootu taates yoo waan feeti taate haadha ofiiti viidiyoo tokko kan feesbuukii irra gadhiifamaa jiru argitanitta jaldeessa ilmoon jalaa duunaan gogaa isaa baattee deemtu wayii namni arge jira jaldeessa ilmoon jalaa duute jennaan haa jechuudha du'aa sana kennuu diddee lafa keessa illee waan nyaattu harka tokko qabattee harka tokko waa nyaatti haganni gogee jedhe dhageessanii jaldeessa sanarraa barnoota guddaa namaa kenna haati maaliyyuu haati tussees haati maaliyyuu haadha waan ta'eef silaa namni nama haadha hin qabnetu haadha namaa arrabsa nama haadha isaan jaallannetu haadha namaa arrabsa hin jedhu akka gootetti no haadha isaan jaallata wallahi marataan akkamiyyuu haadha isaan jaallata haadha isaan namni jibbu jire jedhee yaadu akka gootetti akka mubaarakitti jechuudha garuu yaaduma dhabuudha sammuu dhabuudha sammuun qabu malee haadhas qaba akkasin jettan yookaan akka namni tokko jedhu haadha dhabee yookaan immoo haadha isaa jibbee miti jara keenya haadhas qaba haadha isaas hin jaallata garuu dogoggora tokkoon mataa dhabeeyyii haadha namaa arrabsaa kan nama tokko kan haadha namaa arrabsu an naman beeku jira amantanus dhiiftanus kan haadha namaa arrabsu yaa rabbi naa dhiisi jedha nama haadha namaa arrabsee miidiyaa irratti keekee hagan haadha namaa akkan arrabse utuun haadha kiyya guyyaa tokko arrafame nama haadha nama jedhu argean ilaalaa haadha namaa arrabsaa oleeti yaa rabbi naa dhiisi utuu hagan haadha namaa akkan arrabsu kan haadha kiyya arrabsanii utuu anaati nama haadha jedhu jira kana garritti qaban hin jiru angara kooti sammuu dhabuudhaa jedhee dhuman gabaabsaa kaaptan weelkaam jenneerraa taayishaa dubbannaa sinis. Assalamu alaikum akkam bultan akkam bultan. Erro yeroon sadii akka bu'ee jira galatoomaa faddaa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum qeerroo abbaa manaa akkam jirtanii nagaa jirtu. Nagaa galateessa. Ndagama akkam ndagama. Ndagama sirrii.
Waan dhugaa dubbachuuf akka malee natti dhagahame beektanii isin dhaggeeffataa ture kana taa'ee isin dhaggeeffachaa ture. Akka ilma Oromoo tokkotti dhugatti waan xiqqoo nama saalfachiisallee waan hamilee namallee tuquudha. Yeroo akkana kanatti namni keenya silaa wanni inni godhu qaba akka guddina saba keenyaa akka baay'ina uummata keenya TikTok irratti jiru yeroo kanarratti silaa waa hedduu warra yeroo barachuu qabnu waan hin taane irratti waan nafi hin qabne namnummaan kana taa'eetiin nu laalu wanta irra barachuu hin dandeenye tokko kaafneetiin